Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota koo bakka jirtan hundumaatti nagaan isiniif haa ta'u. Biyya keessas biyya bakkees kan jirtan hundumtuu baay'ina hojiirraa kan ka'e walitti deebi'uu hin dandeenye. Yuutuubii Eebbisaa Baay'isaa Oofishaal jedhu barnoota turuun koo yaadatama. Garuu deddeebi'ee viidiyoo hojjechuu hin dandeenye. Turtii yeroo murtaa'ee booda walitti deebineerra. Egaa fuula yookaan chaanalii yuutuubii kootii sabskraayibii fi laayikii gochuu akka hin daganne jalqaban isin yaadachiisa. Galgala kana wanta irratti dubbachuu barbaadu har'a guyyaa yaada tokko sooshaal miidiyaa irratti barreesseen ture. Mata dureen barreeffama koo har'aa maaliif irraanfatte kan jedhudha. Maaliif irraanfatte yaada kanarratti dhaamsa gabaabaa isinii kaa'uu barbaadeen. Seenaa gabaabaan kitaaba Victor Hugo irraa argadheedha. Kitaabni kun The Les Miserables jedha. Kitaaba kana keessatti Victor Hugo seenaa garaa nama tokko barreessa. Waa'ee luba waldaa kiristaanaa tokkooti. Lubni kun nama guddaa, nama hawaasa biratti jaallatama adda ta'e qabu, nama kabajamaadha. Namoonni baay'een isa beekanii. Kabaja qaburraa kan ka'e manni guddaan kennamee fi mana guddaa keessa akka jiraatu kennamee fi inni garuu mana kana hin barbaadu jedhee dhiisee kutaa dhiphoo tokko keessa nama jiraatu ture. Kutaa guddaa sana keessa akkas hin jiraanne wanti isa daangesse rakkattoonni baay'een naannoo isaa jiraachuudha. Namoonni rakkatan, namoonni maallaqa hin qabne, namoonni mana keessa jiraatan hin qabne baay'een naannoo isaa waan turanii fi addatti ani mana kana fakkaatu keessa hin jiraadhu jedhee dhiiseetu kutaa dhiphoo tokko filatee keessa jiraata jechuudha. Mana guddaa kana mana yaala akka ta'uuf dabarsee kenne. Tola ooltummaadhaan namoonni dhukkubsatanii maallaqa ittiin yaalaman hin qabne akka keessatti yaalamaniif dabarsee kenne. Ofiisaa immoo mana dhiphoo keessa jiraata jechuudha. Manuma dhiphoo keessa jiraatu kanayyuu namoonni bakka bultii hin qabne dhaqanii akka keessa bulaniif banaadha. Namni rakkate hundumtuu dhaqee dhiibbateetuma achi keessa bula jechuudha. Haala kanaan ittuma jiru gaaf tokko dargaggeessi bakka buluu hin qabne tokko deemee jaarsa kana bira bula, luba kana bira jechuudha. Wanti nama gaddisiisu garuu halkan walakkaa ka'ee meeshaa mana sana keessa jiru keessumaayyuu wantoota akka fallaanaa, wantoota akka waancaa, qabeenya waldaa kiristaanaa kan mana luba sanaa jiru hundumaa fudhatee dhokatee deeme inate jechuudha. Atee deeme ganama lubni kaanii gaafa ilaalan meeshaan baay'een hin jiru. Sanatti gaddaniituma caljalan. Mana poolisii deemanii hin iyyanne. Miidiyaa hawaasaa irratti immoo baasanii waan isaan qunname kana hin dubbanne garaamatti qabatanii dhiisaniitu lafti bari'ee gabaan gaafa ga'u mucaan waan qabu kana waan hate kana gurgurachuudhaaf gabaa deeme. Odeeffannoo keessa garuu meeshaaleen kun meeshaalee hataman akka ta'an poolisiin odeeffannoo argateetu mucaa kana qorata. Sana booddee meeshaan nate wajjin mucicha qabeetu poolisiin gara mana lubaa fida. Mana lubaa fideetu hin qabne nama meeshaa kiisii jala hate jedhee gaafa inni fidu. Lubni garuu deebii adda ta'e tokko kenneef. Maal godhee baay'ee gaddeef jaalalaan ija mucaa keessa ilaalee akka waa nama jala hateetti utuu hin taane akka nama mucaa ofii mararteedhaan ilaaluutti ilaaleetu battalumatti gabatee fuula isaa dura ture tokkorraa baattuu dungootu ture. Baattuun dungoo kun mataa torba qaba. Baattuu beekamaadha yeroo baay'ee. Innis meetiirraa hojjetame gatii guddaa baasaa. Waan kana ol kaasee lubni mucaa kanatti hidhateetu kanas sii kenneen ture maaliif irraanfatte? Maaliif dhiiste deemte? Hoo kanasitti dabaladhoolee kenneef. Yeroo kana poolisoonni mucaa kana qabanii fidan baay'ee rifatan. Maaliif isaan hattuudha jedhanii fidanii. Lubni garuu akka waan qodaa sana duraan kennaniifitti dabalataan qodaa kan biraa kenneefi lubi hoo kana irraanfattee deemte kanas sii kenneen ture jennaan poolisoonni rifatanii nuun hattuu seenee mucaa kana qabneef inni edaa mucaan kun kennaa fudhate lubni meeshaa kana hin kennaniif jedhanii achumatti mucicha dhiifama gaafatanii deemani poolisoonni jechuudha.
gabaabadumatti gocha kanarraa maal baranna gara abbummaa baranna. Lubni mucaa kanaan miidhamaniiru. Mucaan kun meeshaa gati jabeessa jala haateera. Meeshaan sun immoo kan waldaa kiristaanaati. Iyyachuu danda'u turanii barbaadanii qabsiisuu meeshaa kana deebisuu danda'u turanii garuu hin callisanii. Gaafa mucaan qabamee dhufu immoo gaarummaa addaa oolaniif mucaa kanaaf akka hin hidhamne akka poolisoonni hin reebne mucaan kun akka hin adabamnee fi waan duraan meeshaa sana kennaniif fakkeessaniitu meeshaa kan biraa baattuu dungoo fuudhanii kanas sii kenneen ture inni irraanfatteedhanii kennaniif jechuudha. Kanarraa barumsi guddaan nuyi barannu jaalalli miidhama nama kamiyyuu akka caalu hammamuu namoonni yoo nu miidhan hammamuyyuu yoo nutti balleessan yoo nu aarsanii jaalalaan namoota bituu akka dandeenyu jibbaan tarkaanfii nuyi fudhannu caalaa seeraan tarkaanfii nuyi fudhannu caalaa waan adda addaa humna fayyadamnee tarkaanfii nuyi fudhannu caalaa jaalalaan gaafa namootatti dhiyaannu inni sun bu'aa gaarii argamsiisa jechuudha. Nama tokko adabuudhaa fi meeshaan guddaan meeshaa caalu jaalaladha. Adabni adaba caalu jaalaladha maleessaa jibba miti, haaloo miti, walirratti odeessuu miti. Har'a garuu bara keenya kana wanti bal'inaan mul'atu jaalala waliif dhabuurraa kan ka'e waan xinnoof wal lafafu, waan xinnoof dabarsanii wal kennuu, maqaa ofii icciitii ofii qilleensa irratti baasnee afarsuu kana kanatu jira. Dhaloonni irraa abboota akkasii qabaa laata? Abboota garaa jaalalaa akkasii qaban, abboota jaalalaan adabanii dhaloota deebisan qabnaa waan jedhu irratti barreessee ture. Gama kanaan yeroo ilaallu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee miti. Abbootiin amantaas ta'an abbootiin siyaasaa hundumtuu carraa argatetti fayyadamee dhaloota saamuu malee dhaloota irraa waa butuu waa fudhachuu malee jireenya mataa isaa mimmijeeffachuu malee dhalootaaf gatii baasuu warra rakkateef jedhee mana isaa dhiisee namni mana dhiphootti galuu kan akka luba kanaa qabnaa isa jedhu gaafa ilaallu baay'ee dhaloonni irraa gama kanaan hin milkoofne miidhamaadha. Saamamaadha dhaloonni kun waan baay'ee saamameera dhugaa dubbachuudhaafi. Kanaaf maal gochuutu nurra jira isa jedhu jaalalaan walii keenya haa qabannu, irra waliif haa darbinu, waliif haa dhiifnu, waliif haa dhoksinu, wala jajjabeessinu. Ergaa jedhu dabarsuuf ture kanan kana barreesse karaa yuutuubiis ergaa kana dabarfachuu barbaadeen galgala kana. Kanarra kan darbee yeroo yerootti gara fuulduraatti barumsa adda addaa qabadhee nan dhufa. Kanaaf yuutuubii eebbisaa Baay'isaa Ofishaal jedhu kana sabiskiraayibii godhaa, laayikii godhaa, hiriyoonni keessan akka arganiif immoo sheerii godhaa. Wantoota adda addaa gama kanaan wantan qabadhee dhufu wantan qindeeffataa jiru waan baay'eetu jira waan ta'eef waan baay'ee walirraa barannaa jechuun barbaada. Galgala kana ergaa akkasuma irratti hafitu bakka jirtan hundumaatti nagaan keessan haa baay'atu. Deemsitti fufaa horaa bulaa.